maqaa isati sagalee isirratti baasu. Ara. Obbo Gazzee raajii kee yookaan dinqii kee waldaadhaan dayitaa asitti caafata qulqulluudhaa dhageeffadhu gaa. Kun gartee asitti bakkii gartee itti wal dinqiidhaan akkasitti wal kuffiftan sun gartee walii galtee keessan lameeni waldatti gartee kan wal kuffiftan waldatti malee asitti miti. Na dhagaa jirtaa? Maqaa isatii maqaa isatiin du'aa ta'a. Maqaa isatiin seexanni maqaa isatiin lafa kanarratti inni qollome badda irratti banamuu hin danda'u. Maqaa isatii sagalee isirratti hin baasa. Very good. Dhageeffadhu gaa obbo Gazzee. Maqaan obbo Gazzee na dhageeffadhu gaa obbo Gazzee anaa miti kan sodaachiftu kana waldaadhaan dayitaa sodaa kan garteetti humtu kiristaanota gosa keetiiti yoo ta'e malee anaa miti ani muslima obboleessa kiyya qajeelfama waaqayyoo irratti jiraadha quraanaan hin bula. Anaa miti kan sodaachiftu dhageegaa maqaa Yesuusiitu waan hundumaa fayyisa du'aa haasaa jette miti. Maaliif koronaa fayyisuu dadhabdan maqaa Yesuusiin immoo Yesuus raajii hojjechuudha dhiise kana erga koronaan dhufee boodan. Atama maqaa isatii waa sirratti abaasu. Obboleessa biyya galtee dhageeffadhu maqaa Yesuusiitu waan hundumaa hojjete yoo ta'e koronaa maaliif fayyisuu dadhabdanii? Isa dhuguma waaqa ta'e. Obbo Gazzee. Gaafii isa xumuraa gaafaddeetiin sirra cufa dhageeffadhu gaafii isa xumuraa si gaafaddeetiin sirratti cufa maqaa Yesuusiin gartee wanni hundinuu hojjetama yoo ta'e maqaa Yesuusiin wanni hundinuu fayya yoo ta'e maaliif koronaa fayyisuu dadhabdanii yoo kana naaf deebifteetti humna kanaan booda yoon kaan ammoo kan sodaachiftu anaa miti kiristaanota waldaa keessa dhaqiitii sodaachiftu. Maal jette? Maqaa Yesuusiitu waan hundumaa hojjetaa jette dhukkubaas ka fayyisu du'aas kan kaasu maqaa Yesuusiitti miti. Maaliif koronaa fayyisuu dadhabdanii siin jedhe? Ayyiseera koronaan bade deema Itoophiyaa keessa koronaan bade fayyisee jira. Okay, maqaa Yesuusiitu koronaa fayyise jechuudha. Yoo kiristaanni walitti deebi'aniiti waaqayyo koronaan waaqayyo biyya keenya oolchi waaqayyo Itoophiyaa waaqayyo labbisa baasii jennee kana waaqayyo bilisa baaseera waaqayyo filannoo gaarii gaggeesseera waaqayyo koronaa balleesseera. Tole galatoomi maqaa Yesuusiin koronaa Itoophiyaa keessaa balleessitanii jirtan. Hayyee dhukkuboonni biraa maaliif hospitaalli ijaarame hospitaalli gartee maaliif barbaachise Itoophiyaa keessatti hospitaalli maaliif barbaachise maqaan Yesuusuuf koronaa yookaan dhukkuboota hundumaa ni fayyise erga ta'e hospitaalli maaliif barbaachise? Yesus doktora cala Yesusi doktora cala isari doktora cala doktora nafarra kan uumamani very good nafarra dhageega Yesus doktora cala erga ta'e doktoroonni Itoophiyaatti maaliif barbaachisanii? Nika dhukkuba bichaarraa fayyisuu hin taane lubbuun isaa fayyee gara jireenya bara yaa argatu yookiin mootummaa waaqayyootti haa ga'u. Okay, kanaafuu maqaan Yesuus mootummaa waaqayyootti nama galche malee fayyina dhukkuba gartee biyya lafaarraa hin fayyisu jechuudha. Lubbuu foon kee jiraachisuudhaaf nyaatee bishaan foon kee jiraachisuudhaaf qaama kee jiraachisuudhaaf biddeen suuraa garaagaraatu barbaachisa. Lubbuun kee jiraachuudhaaf gooftaa Yesuus yookiin Isaa si barbaada. Namni Isaa of keessaa hin qabne jireenya isaa keessatti kan tuula. Wanti ishee giddaa hin qabne inni dhaa'uu gannamaa jechuudha. Namni Isaa of keessaa hin qabne jireenyi isaa hin dhaa'u. Jireenyi isaa hadhaa'aadha. Very good. Amma kanaafuu dhageegaa obbo Gazzee sagaleen kee karkar jechaa jiraati sodaadhii siin sodaatiin dubbii waaqayyoo dubbachuu jira ija jabaadhu na dhageeffadhu. Ani sodaadhu. Yoo sodaatinaa kan jiru barraa'eera. Very good. Ijoollee waaqayyoo. Very good ogeessa namaati ati yoon sodaattu ta'e amma maqaa Yesuusiin waan hundumaa hojjettanii jechuudha miti isin.
Eeyyan nuti maqaa Yesuus waaruun dura jenna. Ani Yesuus irraa humna. Akka jira sagalee Waaqayyoo. Oigaa. Koi na dhaggeeffadhu Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irraa dhaqi warri maqaa Yesuusiin dinqii hojjetan maal akka ta'an gaafa booddeetti achirraa agarra. Akkas jedha Maatiyos qulqulluu boqonnaa 7 dhaggeeygaa na dhaggeeffadhu yeroo akkasii dubbisa. Akka jira sagalee Waaqayyoo. Yeroo takka na dhaggeeffadhu ati boona dubbata. Yeroo si kenna na dhaggeeffadhu. Kana dubbiseen naaf kennitaa dhaggeeffadhu siifiin kennaanis yeroo siifiin kennaa. Siifin dubbisaa na dhaggeeffadhu obbo Gazzeenarraa na riifatini hadalgaa Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irratti guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin hamoota baafneerra dhageegaa agarbii koo keessa hin dubbatin. Hafuurota baafneerra hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjanneerra miti yaanaan jedhu ani immoo yeroo sanitti matumaa ani isin hin beeku isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaanitti himaa jedhe. Ati gartee warra gartee Yesuus yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedheen sanirra rakkoo jechuudha yoo maqaa Yesuus hin qawaa hojjechuudha. Tole, dibuuf. Akkas maqaa keetiin humna hamaa baafneerra, maqaa keetiin dinqii hojjenneerra, maqaa keetiin du'aa kaafneerra jedhanii ani matumaa sin beeku. Deemaa sin warri hamaa hojjettanii jedheen. Eeyyen warri kun warra maqaa eenyuutiin raajii hojjetani. Eeyyen. Warri kun warra akka keetii kana. Ani muslima obboleessa kiyya na dhaggeeffadhu sobana irra hin taa'in warri maqaa Yesuus warroota maqaa Yesuusiin daldalatan warroota karaa sirriitti maqaa Isaa bichaa qabatanii warroota daldalanii jechuudha. Kan akka keetii kana Isaan nama kan jedhu kan akka keetii kana kan wangeela jallisu kana Isaan boodatti matumaa sin beeku jechuudha. Isaan warroota maqaa Isaa qabatanii yookiin waan baay'eedhaan godhan warroota jallinatti jiraatan iddoo Isaa amananii jiraatan kana anama amaanyiidha Isaa amananii jira Kiristaan iddoo Isaa amananii jiru waaqolii tolfamaa waan maalii Muhammad yoo amane